Natti ciisaa turani dukkaana ammoo akka carraa ta'e roobni cimnaan dukkaana san keessatti uummanni taa'uu hin danda'u. Kanumarraayyuu ka'ee dukkaana san keessatti iyyuu namni sila akka seeraatti akka istaandaardii hikkiminnaatti namni tokko algaa tokkorra nama tokko qofatu ciisuu qaba. Kennammoo argaa jirtan. Very disappointing. Baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama aarsu. Biyya kana keessatti nu kittibaanni keenya 100% jedhamee gabaafamaa ture. 100% jedhamee gabaafamaa ture. Uummanni sinam argitan kun akkanatti lafarra ciisee namni tokkochi keezii tokko miisili inni kalaqalaale miisili ofirraa dhorguu dandeenya jennee hin baanan amma sadarkaa kanatti I mean koronaa waa'ee koronaati miti dhukkuba salphaa kanayyuu ofirraa dhorguu dadhabnee jira. Hanqina nyaataatiin daa'imman 48tu ciisee jira hospitaala keenya keessatti. Kutaa kophaatti baafnee fi hanqina nyaataatiin lafuma Oromiyaa magariisa tana keessatti hanqina nyaataatiin namoota 48 oltu ciisee jira amma yeroo kanatti. Kanaaf wanni kun haala kanaan kan itti deemu taate koominiitiin martinuyyuu dhukkubsaata kanaaf. Even dhukkubni kun jalqaba gaafa jalqabu daa'imman irratti eegale. Yeroo darbe yeroo dhiyoo keessa naannoo dhukkubsataa 15 olitti adaltii yookaan immoo namoonni gurguddaan dhukkuba miiziliitiin qabamanii hospitaala keenya keessatti yaalamanii bahan. Haala amma deemaa jirru kanaan silaa namni kun yeroo gara mana yaalaa dhufuttiyyuu ambulaansii kophaatiin fe'amee yookaan qabamee akka nama biraatti hin daddarbisinetti gara mana yaalaatti dhufuu qabata. Amma taaksii yaabbatee dhufaa jira namoonni keenya kun. Wanni tokko waan kana wanni babal'isee sadarkaa kanarraan gahellee yeroodhaan bakka inni dhufu sanitti sila kontirool godhamuu ka qabaatu kontirool godhu waan hin danda'amneef sadarkaa kanarra geenya waan ta'eef wanni ammatti jiru waan baay'ee yaaddeessaadha. Lammataan immoo iddoo kanatti amma bishaan gahaan argatan mana fincaanii gahaan argatan qulqullina isaanii sirrii eeguu hin danda'an dhukkubni kun immoo baay'een isaanii isa kanaa wal qabata. Wajjumaan rakkannee waan goonu dhabne kun kifilii opereeshinii silaa ta'u kutaa opereeshinii kanatti jara galsinee lammata immoo as barandaa irratti akka jiruun cibsinee irraa ammallee immoo fooyyissinee minaalbaat iddoo biraa qopheessaa jirra asirraa duukinee iddoo sanatti tiraanisfar gochuuf yaalaa jirra. Haa ta'u warri magaalaatis warri godinaatis yeroo ammaa kanatti waan jiru wajjumaan mari'achaa jirra nu gargaaraa jiran waan danda'an garuu haqimi isaaniitii olis ta'e natti fakkaata. Walumaa galatti rakkoo ni jira hiikamuufis inuma yaalamaa jira. Dabalataan immoo dhukkubni koronaa jedhamu kunis dhufe waan ta'eef walumarra nu baay'atee garuu rakkoo keessa jirra. Haa ta'u inuma yaalaa waan jiru maal kun. Mee dhugaadha dhibeewwan daddarban kunneen bu'uuraan hanqina qulqullina bishaan dhugaatii irraa kan dhufudha jedhamaa jira. Hospitaala keessatti dhiyeessiin bishaanii mataa isaa maal fakkaatame? Dhukkuboonni kunniin amma dhukkuba akka godina Arsii Lixaatti jiran tokko miizilii kana gifiraa tokko immoo koleera tokko immoo pooliyoonis almost wanta akkasiitu jira. Inni kun immoo yaa koronaa nama silaatti asitti nutti mul'anne haa ta'u shakkii jira. Anyway dhukkuboonni kunniin baay'een isaanii kan irraa ka'u tokko dhukkuba miizilii kun kan vaaksiinii wal qabatu kittibaata jechuudha. Kittibaata isa kennamu sana vaaksiiniin gahaan hin kennamne yoo ta'e rakkoo akkanaatu amma daa'imman nuti gaafanne keessaa baay'een isaanii naannoo parsantii 80 ta'an kittibaata akkan argatanitti kan himu. Sababni isaa tokko isa kana inni kun yaa rakkina hanqina nyaataatiin wal qabatee baay'ee wal qabata rakkoon kun. Inni kunis akka sababa itti ilaalamaa inni kun immoo dhukkubni akka koleeraa qulqullinaan wal qabata. Qulqullina keessattuu qulqullina bishaanii. Nuti amma waa'ee qulqullina bishaanii haasa'u miti bishaanumaa gara dhabuutti jirra bitaa amma hospitaalaatitti amma sa'aatii ammaa kanatti rakkoo guddaa keessa jirra waa'ee bishaaniitti akka godinaatittis akka hospitaalaatittis rakkoo guddaa keessa jirra. Haa ta'u solvii gochuuf baay'ee yaalaa jirra. Amma guyyaa lamaan darbe kana keessatti kutaa opereeshinii kennaa hojjetaa jiru sababa bishaaniitiin kan ka'e jechuudha. Garuu guyyaa irraa nuu deebi'ee jennee abdii akkasii qabna. Rakkoo guddaa jira yaa akka sababaatti kan ka'an isaan keessaa kunniin namoonni kun yaa muraasa. Loojistikiin maanuu ittiin yaalaa fi meedikaalli garaagaraa isin seenuu irratti maal fakkaatame dhibeewwan kana ittiif? Loojistikiin uummata kanaaf barbaachisu qorichi hin barbaachisaa, iddoon ciisan hin barbaachisaa, nyaanni hin barbaachisaa namoota kanaaf bishaan ni barbaachisaa. Wantoonni kunniin guutumaan guutuutti gahaa dhiyaataa jira dhiyaachaa hin jiru. Qorichoonni baay'ina namoota irraa kan ka'e even kan firii kenninuu miti kan gurguraatu nu jalaa dhumachaa jira. Firaashiin guutee firaashiin kun amma haarawaa galee malee firaashiin duraan ture miti. Amma guyyaa irraattis galaa jira malee jechuudha. Bishaan akkuma sitti hime akkuma godinaattis rakkoo jira yoo manni akkana baay'ate immoo rakkoo akka hospitaalaatitti garuu immoo hamma ta'een amma immoo rakkoo bishaanii kana hiikuuf inuma yaalaa jirra amma iddoo 3 moo 4 qofaa waraabbatanii bu'anii ni rakkatu. Akka rakkatanis beekna yaa daa'imni lubbuun isaanii baraaramanii gara mana isaaniitti yoo deebi'an waan jennu jennee tumaan obsaa jirra malee keessattuu amma akkaataa namni isaaniitti ciisan kun dhukkuba amma haaraa dhufaa jiru kanaafis dhukkuba riskii guddaa qabu akkaataa teessuma riskii guddaa qabu. Anyway waan dandeenyu solvii gochuuf amma irraa asirraa buusnee isaan iddoo biraa tiraansfer gochuuf yaalaa jirra. Walumaa galatti dhiyeessiin gahaa miti.
haa ta'u akkasuma itti deemna ammas. Mee dhaamsa uummataaf qabdan mootummaa yookiin nama qaama sadarkaadhaan ol jiraniifis uummataafis waan dhaamtu. Dhaamsi uummataaf nuti qabnu akkuma waliigalaatti dhukkuboonni daddarbaan kunniin amma yeroo ammaa kan akka biyyattiittis akka naannoo keenyaattis akka godinaattis rakkoodha. Hamma danda'ameeni dhukkuba amma haarawaa isa dhufe isa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatees kan akka shiftoo kunis kan akka koleeraas baay'een isaanii dhukkuba daddarbu. Dhukkubni kun baay'inaan kan daddarbu wal tuttuquudhaan hamma ta'een miidiyaas hordofanii namoota beekanis irraas gaafatanii akkaataa dhukkuba kana itti ofirraa ittisan hamma danda'ameen akkaataa dhukkuba kana daddarbuu ittiin dhoowwan yoo mallattoon dhukkuba kanaa namatti mul'ate immoo ka koleeraas haa ta'u ka shiftoos haa ta'u ka koronaa vaayirasii kanas haa ta'u gara buufata fayyaa naannoo isaaniitti jiran deemanii isaan wajjin akka mari'atan ani gama kiyyaan dhaamsa dabarsaa. Gara biraatiin immoo dhukkuboonni baay'een kan dhufu qulqullina irraa ka'eeti. Qulqullina dhuunfaas ta'ee kan naannoo isaanii otoo hamma ta'een eeggatanii keessattuu immoo namoonni bishaan qulqulluun arganne bishaan dhugan kan otoo danfisanii yoo bishaan qulqulluu argatan izokee ta'uu baate immoo otoo danfisanii hamma ta'een bishaan qulqulluu ta'een nama dhuganii sanna divaayisiin godha. Inni kan biraa amma dhukkuba haarawaa isa koronaa vaayirasii kanaa wal qabatee yeroo ammaa kana sodaa jira. Baay'ee sodaatanii dhiyeessuu qofa otoo hin taane mallattoon kun yoo nama dhufe gara mana yaalaa deemanii mari'achiisuu yommuu qofaani funyaanii fi afaan isaanii qabatanii qofaa'uu yoo haxxifatan wanta akkasii gochuu shakkii akkasii yoo qabaatan walumaa galatti ogeessa fayyaa wajjin mari'atuun waan gaarii jedha. Walumaa galatti danda'uudha qaamaan kun galatuun. Akkasiin jedhu kun lafarra ciisaa jiranii lafti kun kan OR'dhaaf qophaa'e sanuu kan NGO'n ijaare mana kana keessatti iyyuu qulqullina hin qabu. Shintibeeti manni fincaanii hin jiru, bishaan dhugaatii bakka kanatti hin jiru. Isaan iyyuu fayyanii amma maatii tokko keessa yoo fudhatte nama 5 nama 6 qabaachuu danda'a namni tokkochi. Amma kan dhukkubsatee bakka kana jiru nama tokko ta'uu danda'a. Gaafa asii galan garuu warri manatti hafan sun illee deebi'anii dhufuun isaanii waan hin hafe. Kanaaf warri buufata fayyaa irra jiru, warri sadarkaa godina irra jiru, sadarkaa magaalaa irra jiru silaa waan kana community keessatti mobilize godhanii health education kennamuu qabaata. Uummata kana barsiisuu qabaatanii nama dhukkubsate dafanii isolate godhanii akka mana yaalaa geessuu danda'an barsiifamuu qabaata. Amma dhukkubsataan dhufee as jiru kana laali malee dhukkubsataan mana keessatti dhukkubsatee sa'aatii kana mana jiru wanni beekamu tokko illee hin jiru daataan akka godina Arsii lixaatti jiru jechuudha. Kanaaf wanni kun baay'ee gaddisiisaadha. Baay'ee gaddisiisaadha. Mee wanti fala jettan maal isin doktor? Mataa jirutti sabbata maran akka jedhan sani amma waa'ee dhiyee qulqullina qabaachuu bishaanii haasa'uu hin duratti bishaan jiramu hin jiru ka jedhu irratti namni fokas godhachuu ka qabaatu. Magaalaa Shaashamannee keessa fi akka Arsii lixaatti bishaan iyyuu hin jiru namaa iyyuu hin jiru. Imagine hospitaalli akka Arsii lixaatitti hin qabama jedhamee Oromiyaan hin qaba jedhamee haasa'amu hospitaala Rifaraala Shaashamanneetti hospitaala kana. Ammatti hospitaala keenya keessa OR'n hin jiru. Hospitaala tokko immoo hospitaala specialized gochuu jechuudhaaf OR'n jiraachuu qabaata. Sababni OR'n dhaabbatee maali? Bishaan kun eessarraa dhufa? Gubbarraa dhufa. Jallisii madda bishaanii guddaarraa dabsanii garana dhufa. Qulqullina waggaadhaan testiin godhama feel godha bishaan keenya. Qulqullinni bishaanii completely hin jiru. Kanaaf community'n maal gochaa jira? Gubbaa olii sanitti gaafa dheebotee waan dhugu dhabe bishaanuma gara hospitaalaatti dhufu kana kutee itti fayyadamaa jira. Kun hanqina bishaaniiti. Gara mootummaatiin maal godhuu qabaata ka jedhu I'm sorry jechuun hin iyyaama dhakaan bu'uuraa ni kaa'ama wanni tokko ni jalqabama xumursiisuun irratti osoo focus godhamee hojjetame gaariidha. Kana ani uummanni Oromoo uummanni Oromiyaa keessa jiraatu bishaan dhugaatii ofiillee hojjechuu ni danda'a. Hanqina bulchiinsaa waan jiruuf malee nama uummata miliyoona 50 irra uummata walakkaa isaa irra miliyoona tokko maannoo birrii tokko osoo guurte miliyoona 50 guuruu dandeetta yeroo tokko jirratti. Kun leadership failure jira waan ta'eef silaa mootummaan waan kana uummata wajjin mari'atee hin jalqabna. Filannoon gahee jira. Waa'ee filannoo yeroo filannoon gahe kana goonaa hin barbaachisu. Uummanni kun maal barbaada? Amma nu akka hospitaalaatti namni hospitaala kana keessa dhufe maal barbaada hospitaala kanarraa ka jedhu qabannee deemna jalqaba irratti. Haakimii argachuu qabaata. Haakimii ni argata. Haakimii argatee narsiin keerii isa barbaachisu godhuufii qabaatti. Achirraa kaafeen immoo dhiyeessii barbaada. Uummanni kun qoricha barbaada. Dhiyeessiin qoricha irra dhiyaatu yoo kan baay'ee xiqqaa ta'u taate uummanni kun waan gara hospitaala kanaatti dhufeef san irraa argataa hin jiru jechuudha. Kanaaf piroojeektiiwwan jalqaban uummanni rakkachaa jira, rakkoo guddaa keessa jira. Kanaaf piroojeektiiwwan jalqaban kana itti ariitiidhaan itti deemanii osoo xumursiisanii waan hin jedhu qaban. Egaa
Dhibeewwan weeraraan akka godina keenyatti akka godina Arsii Lixaatti ka'an dhibee koleeraa, dhibee shiftoo dabalataanis illee daa'imman dhibee laamshessaatiin qabaman argamanii jirani. Egaa dhibeewwan argaman kana keessattuu to'achuudhaaf koreen akka waajjira eegumsa fayyaa godinaatti koreewwan garaagaraa dhibee kana to'achuuf hojjetan dhaabatanii hojii keessa galanii hojjechaa turanii ammas hojiirra jiranii. Dabalataas illee dhibee kana dhaabuudhaaf waajjira eegumsa fayyaa magaalaa fi waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa wajjin hojjechaa jiru. Dabalataan illee taaksifoorsiin godinaa dhaabbatee dhibee kana to'achuuf hojiilee hojjetamuu qabu akkamitti tokko hojjetamaa jiru noormaalii hoogganaa jira. Akka taaksifoorsiitti illee akka teeknikaalii illee hojiileen hojjetamaa jiru bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Dhibeen koleeraa aanaa Shaashamannee keessatti argame ammatti aanaa Shaashamannee magaalaa Shaashamannee fi aanaa Wandoo keessatti argama. Olmost gandoota akka waliigalaatti gandoota gara 24 keessatti babal'atee jira. Namoonni akka waliigalaatti illee akka godina Arsii Lixaatti olaalle aanaa Wandoorra namoonni gara 23 dhibee kanaan qabamanii jirani. Aanaa Shaashamannee namoonni gara 204 ta'an dhibee kanaan qabamanii yaala argachaa turanii kan fayyanillee ba'anii jiru jechuudha. Dhibee koleeraatti wal qabatee kan jiru. Kanaaf hojiiwwan adda addaa dhibee koleeraa kana to'achuuf hojiin ijaarsa mana fincaaniitiin wal qabatee jiru bal'inaan hojjetamaa jira. Bishaan dhugaatii hawaasaaf dhiyeessuu wal qabatee illee bishaan dhugaatii hawaasni akka argatu gochuu wal qabatee hojiin keemikaala bishaanii hawaasaaf kennu isa hubannoo hawaasaa ittisaa isaarratti akka bal'inaan hojjetamu hubannoon hawaasaa bal'inaan uumamaa jira. Akka waliigalaatti kanarratti hojii waliigalaa hojjetamaa jiru. Taaksifoorsiin illee akka waliigalaatti hoogganaa jiru. Dhibeen kun ammatti haga tokko gadi bu'aa jira. To'achuuf illee hojiin bal'inaan waajjira bishaanii wajjin illee qindoominaan hojjetamaa jiruu fi olmost gara to'achuutti deemamaa jira jechuudha. Dhibee koleeraatiin wal qabatee qorannoon akka waliigalaatti akka waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaatti illee geggeessinee jira. Ka'umsi dhibee kanaa bishaan dhugaatiitiin wal qabateeti. Ispeeshaalii aanaa Shaashamanneetti kan mudate bishaan dhugaatii lagaa waan fayyadamuuf hawaasni boonoowwan bishaanii hedduu bal'aanii lagaa fayyadamaa waan turanii fi laga sanirraa noormaalii dhibee kanaaf saaxilamuu danda'anii jiranii. Aanaa Wandootti illee wanta akkasiitu nu mudate jechuudha. Ka'umsi isaa tokko bishaan dhugaatiiti. Bishaan dhugaatii sun faalamuu isaati dhibee jarmii baakteeriyaa dhibee kana fidu faalamuu isaatiin noormaalii dhibee kanaaf saaxilamee jira jechuudha. Isa immoo hambisuudhaaf bishaan dhugaatii gahaa ta'e akka argatu hawaasni isarratti keemikaala bishaanii fi boonoowwan bishaanii bal'aan akka waajjira bishaaniitti xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jira. Dabalataan illee ka'umsi dhibee kanaa tokko mana fincaaniitti fayyadamuu dhabuun illee rakkoo waan ta'eef hawaasni keenya bal'inaan mana fincaanii ijaarratanii akka bal'inaan itti fayyadaman illee isarratti illee hojjetamaa jira jechuudha. Dhibee shiftootiin wal qabatee dhibee shiftoo erga ka'e olmost akka godina keenyatti turee jira. Yerootti to'atamee ergasii immoo gara aanaa biraa irratti illee kan bal'inaan ka'aa ture. Dhibeen shiftoo akka godina keenyatti aanotii hundaa irratti argamee jira jechuudha. Namoonni gara 1683 ta'an dhibee shiftoo kanaan qabamanii yaalallee argatanii jiranii. Egaa dhibeen akka weeraraatti akka godina keenyatti ka'e tokko dhibee shiftooti. Dhibee shiftoo kana to'achuuf illee akka waliigalaatti akka godina keenyatti hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa ture. Talaallii idilee cimsuu harcaatii daa'imman talaalliin argannillee bifa haaraatiin irra deebi'anii hojjechuu wal qabatee hojiileen garaagaraa illee hojjetamaa ture. Dabalataan immoo bakka daa'imman dhibee kanaan qabaman itti yaala argatan buufataalee fayyaa fi hospitaala keessatti haala mijeessuu wal qabatee illee hojjetamaa jira. Hojii hojjetamaa tureen illee wal qabatee daa'imman gara 1683 ta'u dhibee shiftoo kanaan qabamanii yaala argatanii jiranii. Keessattuu immoo bal'inaan ammallee duula pooliyootiin wal qabatee daa'imman dhibee shiftootiin qabamanii manatti hafan bal'inaan mana ba'anii ta'uu gara dhaabbata fayyaa keessattuu gara buufata fayyaa fi hospitaalatti dhufanii yaala kana akka argatan taasifamee jira. Duuluma pooliyoo kana keessatti daa'imman gara 284 ta'an mana manatti duula pooliyoo gaggeeffameen adda ba'anii gara yaalaa akka dhufan ta'ee jira jechuudha. Duula pooliyoo amma gaggeeffamaa jiru kana wajjin kun akkuma jirutti ta'e ammallee daa'imman gara 115 ta'an tajaajila irra jiran jechuudha. Ammaan tana hospitaalaa fi buufataalee fayyaa irratti tajaajila argachaa jiranii. Akka waliigalaatti shiftoo ilaalle keessattuu torbaan lamaan darbe baay'ee dabalaa ture. Ammatti dhibee shiftoo kanaan wal qabate mana manatti illee namoota dhibee kanaan qaban deemamee barbaadamu wal qabatee gara dhaabbata fayyaa dhufanii tajaajila akka argatan taasifamaa ture waan ta'eef
aanotii keessattuu irratti bal'achaa ture keessatti gadi bu'aa akka jiru argisiisa jechuudha. Garuu kun akkuma jirutti hojiin jalqabame cimee kan itti fufu ta'a jechuudha. Dhibee shiftoo dhaabuudhaan wal qabatee hojiileen hojjetama. Mee dhibee shiftootiin wal qabatee dhibeen shiftoo ka'umsi isaa talaalliin gahaa ta'e kennamuu dhabuu irraa kan maddedha jedhama. Akkaataa gabaasa waajjira eegumsa fayyaa godinaatti kana dura talaallii parsantaa dhibban keessaa baane wanti jedhamu ture. Akka gabaasaatti dhiyaataa ture jedhaman aanaalee hunda keessatti walitti qabameeti. Dulli talaallii kanaan dura kennamaa ture parsantaa dhibbaan akka waan keessaa baheetti himaa ture. Har'a garuu namoonni akkuma isin himtanu namoonni 1,600 ol ta'an sababa hanqina talaallii kana mul'isanii dhibeedhaaf saaxilamanii hanga manneen yaalaa iddoo ciibsan dhabanii rakkatanitti keessaayyuu hospitaalonni gurguddoon godina kana keessa jiran kan akka Shaashamannee, Malkaa'oodhaa fi Dodolas rakkoo kana keessa jiraachuu isaatiidha kan ogeeyyiin fayyaas bu'anii haasawaa jiranii. Dhuguma kana dura parsantaa dhibbaan gabaafamaa ture. Har'a ammoo yoo parsantaa dhibbaan gabaafamaa ture taate har'a dhukkubsataan hammanaa argamuun isaa kun maal fakkeessa? Egaa ka'umsi dhibee shiftoo waan lama. Ka'umsi isaa akka ta'u tokko daa'imman talaallii yoo hin arganne dhibee kanaan saaxilamuu danda'anii herdi immuniitii kan jedhamuun jira. Talaallii kennamu san keessa talaallii kennamuun kavareejiin kennamee isarra dhaabbachuudhaaf immoo hawaasa keessatti namoonni dhibee kanaaf akka hin saaxilamne immuniitiin hawaasaa herdi immuniitii kan jedhamu madiinummaan hawaasaa dhibee kana ofirraa ittisuu danda'amu sadarkaa sanitti gahuu qaba. Kana gochuuf immoo tokko daa'imman harcaatii tokko malee talaallii argachuu qabanii dabalataan immoo qorsii daa'immaniif kennamu karaa guutuu ta'een iddoo itti oomishamee jalqabee haga daa'ima talaallii argattu san bira gahutti keessattuu tempereecharri isaa qorsa pootensii qabuu fi humna qabu daa'imman bira gahuu qaba. Kana lamaan waan eegganne ta'e noormaalii weerara saaxilamuu danda'a. Daa'imni dhibee shiftootiif saaxilamuu danda'a waan ta'eef kan lamaan keessaa tokko ta'a jechuudha. Egaa kanaallee wal qabatee daa'imman dhibee shiftootiin qabamanii wal qabatee adda baasnee jira jechuudha. Daa'imman dhibee shiftootiin qabaman kana keessa daa'imni talaallii idilee argatan parsantii 40 jechuudha. Ka talaalaman. Daa'imman warri talaallii argatanillee dhibee kanaaf ka saaxilamanii jira. Kan talaalliin arganne garuu gara parsantii 50 akka ta'u olmosti talaallii kan hin arganne jira jechuudha. Warra saaxilame kenna warra dhibee shiftootiin qabame keessa daa'imman parsantii 50 ta'an talaallii idilee hin arganne jechuudha. Kun kan argisiisu tokko daa'imni harcaatiin talaallii jiraachuullee argisiisa. Daa'imman talaalliin arganne dhibee kanaaf saaxilamuu argisiisa. Dabalataan immoo talaalluma kenname san keessaa immoo daa'imman talaallii argatanillee dhibee kanaaf saaxilamanii jiranii. Kun kan argisiisu madiinummaan hawaasa keessatti keessattuu ittisa dhibee kana ofirraa ittisuuf madiinummaan hawaasa keessatti dhufuu qabu hin dhufne jechuu argisiisa jechuudha. Kun immoo waan lamaan reefus kaasirraa jechuudha. Tokko harcaatiin talaallii daa'immanii jiraachuu danda'a. Lammaffaa immoo qorsi daa'immaniif kenname suni karaa qulqullina iddoo oomishamee haga daa'ima bira gahuu sanitti tempereechara isaa eeggate karaa qulqullina qabuun kennamuu irratti rakkinni jiraachuu argisiisa waan ta'eef sadarkaa kanatti adda baasneeti nullee naannawaa sanitti ammatti tokko daa'imman harcaatii tokko malee talaallii akka argachuu qabaniif ka harcaanii irratti ka hojjenne dabalataan immoo qorichi sunillee immoo humna ittisa isaa karaa guutuu ta'een akka eeggachuu danda'u karaa guutuu ta'een tempereecharri isaa eeggamee daa'immaniif talaalliin kennamuu akka qabu isarratti hojjechaa turree ammallee ciminaan naannawaa sanitti hojjetamuu qaba. Akka waliigalaatti immoo shiftoonni bara kana akkuma noormaalii akka godina keenya qofa otoo hin ta'in naashinaaliidha akka biyyaatti noormaalii godina naannoo hunda keessa jira. Godina hunda keessa jira. Garaagarummaa qaba. Naannootti garaagarummaa qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti baay'ee hammaata. Naannoo keessatti immoo godinootatti garaagarummaa qaba. Godina keessatti hammaatu qaba. Asumatti illee akka godina Arsii Lixaatti illee aanaatti garaagarummaa qaba. Aanaa keessatti hammaatu akka aanaa Dodolaa, aanaa Gadabasaasaa, aanaa Nassaboo keessatti kofalee dabalatee dhibeen kun baay'ee hammaata jechuudha. Kanaaf ka ta'uu danda'u wantoota lamaan ka'e kana wal qabachuu danda'a ka jedhu haala sanii ilaallee irratti hojjechaa jira jechuudha. Dhuguma parsantaa dhibbaan raawwatamee ture. Amma gabaasni waajjirichaa eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa talaalliiwwan idilee kanaan dura kennamaa ture parsantaa dhibbaan akka raawwateetti himamaa ture. Yeroo parsantaa dhibbaan raawwatamu kana qulqullinni kunniin giddu galeessa godhamee kan hin laallamne ture immoo gara biraatiin ammoo gabaasichinuu dhuguma parsantaa dhibbaan raawwatameera jedhamee ifoomuu isaa. Egaa raawwiidhaan wal qabatee raawwiin parsantaa dhibbaan raawwatamee jiru kun parsantaa dhibbaan raawwatameera. Duubatti deebinee waggoottan darban duuba yoo laalle raawwiin talaalliidhaan wal qabatee jiru rakkoon hammaataan jiru raawwii yoo laalle jechuudha. Inni guddaan garuu raawwii miti tokko parsantaa dhibballee ta'ee daa'imman harca'uu danda'u.
parsantaa dhibbaanillee raawwatamee daa'imman harca'uu danda'u. Maaliif akka itti galaatti daa'imman raawwii argachuu qaban akka itti galaatti qabamu noormaalii baay'ina uummataa seensasii bara 2010 irraa hojjetame irraa kaa'amee tilmaamamee jechuudha. Daa'imman hagana talaallii argachuu qaban jedhamee tilmaamamanii malee daa'imman lakkaawwamanii sirriitti adda ba'anii dhuguma hagas jedhama kallattii jedhuun illee miti. Dhibballee ta'ee daa'imni harca'uu danda'a. Amma dhibbumallee ta'ee daa'imni talaalliin arganne jiraachuu danda'a jechuudha. Tokko qulqullina gabaasaatiin illee wal qabatee rakkoon jiraachuu danda'a jechuudha. Qulqullinni ilaalamaa akka jedhu kana wal qabatee talaallii idileetiin wal qabatee tokko qulqullinaaf kabareejii isaati yeroo baay'ee ka laallamu jechuudha. Keessattuu qorsi daa'ima bira ga'u suni qorsa humna qabu humna isaa eeggatee daa'ima bira ga'aa jira akka jedhu saniin ni laallama ni hordofama jechuudha. Sun akkuma jiru ta'e garuu kabareejiin ammatti jiru ammallee odoo fudhannee kabareejiin raawwiin talaallii wal qabatee rakkoon hin jiru jechuudha. Rakkoon hammaataa hin jiru. Rakkoon hammaataa hin jiru. Sun akkasuma ta'ee garuu itti gallillee kan daa'imman qabatamaan hawaasa keessa jiranii fi akka karooratti qabame garaagarummaa jiraachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee kabareejiin gama geggeessuun illee wal qabatee naannoo kanatti hoggaa qoran. Sun akkuma jiru ta'e immoo qulqullinaan wal qabatee keessattuu naannawa qulqullina irratti rakkoo hammaataan ni jira jechuudha. Xiyyeeffannaan illee kan irratti hojjechuu qabnu hojjeta irratti illee ilaalamaa ture. Sun akkuma jiru ta'e garuu qorichi sun humna karaa guutuu ta'een hawaasa bira akka ga'u gochuun wal qabatee iddoo garaagaraatti akka keellaa fayyaatti rakkoon jiraachuu danda'a kallattii jedhuun sirriitti adda baasne dabalataan immoo daa'imman otoo talaalliin argatan harcaan qabatamaan noormaaliin nama daa'imman shiftoon qabame kanarraa hubachuu hin dandeenya jiraachuu isaanii adda baasnee jirra. Naannawa kanatti karaa guutuu ta'een hojjechuun baay'ee murteessaa ta'uu kan adda baasne dabalataan qorannoon akka waliigalaatti illee geggeeffamuu hin danda'a. Dabalataan garuu wantoota lamaan kanaa wal qabataadha. Hanguma dhukkubni shiftoo lafaa ka'eeyyuu silaa mana manatti deebamee talaalliin kennamee waan kana baay'ina namaa dhufuu danda'u hir'isuu hin danda'ama ture jedha. Amma akka ogeeyyoonni fayyaa yaadanuu laatanitti garuu wanta kana fulbaana irraa eegalee wanti kun erga mul'ateeyyuu wanti kun talaalliin mana manatti ariitiidhaan akka kennamuuyyuu waan hin taasifamneef lakkoofsi dhukkubsattoota dhibee shiftoo kun akka godina Arsii Lixaatti hammaatuu danda'e jedhan. Isinoo maal jettan? Egaa akkuma dhibeen shiftoo kun mudateen gara adoolessa bara 2011 keessa aanaa qoreetti jalqaba duraa dhibee shiftoon kan mul'ate jechuudha. Naannoo sanitti mul'ate hojii waajjirri eegumsa fayyaa aanaa qoreellee akka godinaatti illee xiyyeeffannaa irratti hojjetameen dhaabuun danda'amee jira jechuudha. Kunillee dhaabuun kan danda'amee fi harcaatii talaallii daa'immanii wal qabatee jiru naannoo sanitti gaappii jiru aanaan laalee too'i. Keessattuu magaalaa Qoree keessatti talaallii bal'inaan mana manatti illee deemanii daa'imman dhibee shiftoof qaban gara buufata fayyaa fiduu fi dabalataan immoo talaallii idilee illee cimsuun keessattuu daa'imman waggaa 2 gadiitiif jiran kennuudhaan dhibee sadarkaa sanitti dhaabuun danda'amee jira jechuudha aanaa Qoree irratti jechuudha. Garuu kan erga aanaa Qoree irratti dhimmi kun hojjetameen booda gara aanaa Dodolaati keessiin kun dhaqee kan irratti mul'ate naannoo sanitti xiqqoo keessattuu gaabbiin gandoota keessattuu dhibee shiftoo kun argame talaalliidhaan wal qabatee harcaatii talaallii daa'immaniitu jira jechuudha. Aanaa Dodolaa irratti yeroo sanillee kan adda bahee jechuudha. Naannoo sanitti dhibeen kun bal'achuu danda'ee jira. Garuu akka aanaatti daa'imman waggaa 2 gadi ta'aniif talaallii kennuu wal qabatee bal'inaan keessattuu akka godinaatti illee irratti xiyyeeffannee hojjetamee jira jechuudha. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu dhibeen kun hawaasa keessatti waan daa'imman talaalliin arganne bal'inaan waan aana san bal'inaan turaniif babal'achuun danda'amee jira. Isa qofaa miti daa'imman waggaa 5 gadiitiif duulli talaallii kennamee jira. Daa'imman waggaa 5 gadii ta'aniif aanaa 4 irratti aanaa Dodolaa, aanaa Gadda Basaasaa, magaalaa Dodolaa fi aanaa Qorii irratti kennamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee duulli talaallii kun erga geggeeffameen booda keessiin kun ni jira jechuudha. Daa'imman dhibee shiftootiin qabaman gara dhaabbata fayyaatti dhufaa jiran jechuudha. Gadda Basaasaa irraa aanaa Dodolaa irraa jechuudha. Duulli talaallii erga geggeeffameen booda. Kanaaf akka godinaatti dhibeen kun akkuma mudateen tokko koreewwan garaagaraa dhaabbatanii too'i dhibee kana dhaabuudhaaf tokko talaallii idilee bakka hanqinni jirutti daa'imman harcaan talaallii kennuu wal qabatee hojjetamaa ture. Dabalataan immoo daa'imman manatti akka nafnee fi gara dhaabbata fayyaatti dhufanii tajaajila akka argatan hojjetamaa ture jechuudha naannoo kanatti. Kun akkuma jirutti ta'ee garuu weerarri dhibee shiftoo kun bal'aa waan ta'eef
bal'atee waan dhufee fi gara aanotii biraatti illee noormaalii bifuma saniin kan bal'atee fi akka waliigalaatti illee aana tokko irratti yookiin immoo aanaa lama irratti akka godina Arsii Lixaa qofa irratti ka'ee osoo hin ta'in akka naannootti illee bal'inaan godinoota hedduu keessaa fi akka biyyaatti illee waan jiruu fi kallattii sanitti malee godinaatti xiyyeeffannaa addaatiin talaallii idilee cimsuu wal qabatee kan jiru daa'imman waggaa lamaa gadiitiif talaallii kennu daa'imman waggaa shanii gadiitiif aanutii irratti hammaatu irratti adda baasanii kennuu wal qabatee keessa maneejimentii buufataalee fayyaa irratti kennuu wal qabatee keessattuu hospitaala rifiraala Shashamanneeti wal qabateeti bal'inaan keeziin bakka itti ciisanii jiran ammaan tana fakkeenyaaf daa'imman gara 36 ta'an ciisanii jiran jechuudha. Naannoo sanitti wal qabatee kan jiru keessattuu buufata fayyaadhaa gara hospitaala irratti dhufanii akka hospitaala irratti dhiphina kutaa qabu irratti dhiibbaan geessisne buufataalee fayyaallee tajaajila akka kennan bal'inaan hojjetamaa turee jira jechuudha. Kun akkuma jiru ta'e ammatti oolaallee dhibee shiftootiin wal qabatee kan jiru hojiiwwan aanan hunduu wal qabatee sirriitti bal'inaan waan hojjechaa jiruu fi daa'imman dhibee shiftootiin qabamaa jiran manaa manatti hojii geggeeffame 284 jechuudha akka adda bahe. Kana qofaa miti kana boodallee dhufuu danda'an daa'imman inkubeeshii pireedii keessa jiran dhufuu danda'anii garuu bal'inaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Kan yeroo isaan eeggannee jedhaa jiran jechuun yeroo isaan eeggannee hanga isaa kanaa hammaatu waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa ni callisee jedhamee komatamaa jirtan. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa dhibee shiftoo ittisuuf hin callisne tokko dura kaasee jira. Talaallii idilee cimsuu wal qabatee daa'imman waggaa lamaa gadiif talaallii kennuu wal qabatee irratti hojjetamaa ture. Even aanutii immoo shiftoon irratti bal'ataan adda baasee talaalliin daa'imman waggaa shanii gadiif akka kennamu kennamee jira isallee. Dabalataan immoo daa'imman dhibee shiftootiin qaban yaala akka argatan buufataalee fayyaa irratti iddoo yaalaa banamee akka kennamu hojjetamaa ture innillee hojjetamaa ture jechuudha. Garuu durallee kaasee jira dhibee shiftoo kun bal'atee waan ka'eefi sanii wal qabatee keeziiwwan amma jennu kun bal'atee ka'e malee xiyyeeffannaa kennuu dhabuu ni miti jechuudha akka waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaatti. Dhibeewwan daddarbaan akka magaalaa Shashamanneetti yookiin naannoo magaalaa Shashamanneetti mul'ataa jiran maal fa'aadha hawaasni waan beekuu qaburraa qoodan. Tole baay'ee galatooma akka bulchiinsa magaalaa Shashamanneetti dhibeewwan daddarbaan magaalaa Shashamannee keessatti koreen sarveelaansii keenya adda baasee fi keeziiwwan hospitaalota magaalaa keenya keessatti argaman dhufaa jiran inni calqabaa dhibee koleeraati baasaa fakkiidha. Inni lammaffaa immoo dhibee shiftoo yookiin immoo isa mizilii jennuudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo dhibee pooliyooti. Pooliyoonis keeziin tokko akka magaalaa keenyaatti argame sampilii tokko fudhannee kaalcharii fudhannee immoo poozitiivii ta'ee waan argamee fi dhibeewwan kunniin sadiin guutumaan magaalaa keenya yeroo ammaatti kabiranii jiran ta'uu isaati jechuudha. Koleeraa wayita kaaneetiin jennu koleeraan awwaala irratti marraa kan yeroo lammaffaadhaa fi magaalaa keenya keessa seene marraa calqabaa naannoo bara 2011 xumura irratti naannoo adoolessaa keessatti seene keeziin calqabaa naannoo fulbaana keessatti argame walumaa galatti marraa calqabaa keessatti nama 69tu CTC keenya keessatti yaalamee nama 68 guutumaan guutuutti fayyanii kan baanii fi nam tokko immoo sababa dhibee komplikeetidii ta'een dubartiin waggaa 91 kan du'e ta'uu isaati jechuudha. Marraa lammaffaa keessatti immoo ji'a gurraandhalaa gaafa guyyaa 14 ji'a jaffaa bara 2012 keessatti keeziin torbaa naannoo baadiyaa Buttee Filichaa jedhamurraa baadiyaa aanaa Shashamannee Buttee Filichaa jedhamurraa hospitaala waliigala Malkaa Odaa seene akkuma keeziin kun seeneen nam afurii kaalcharii isaa gara seentiraal laaboraatooriitti ergine seentiraal laaboraatooriitti ergine arfanuu poozitiivii ta'anii dhufanii immediately iddoo tursiisaa fi yaala dhibee koleeraa kanaaf malu addatti baafnee dhaabne eega dhaabnee booda immoo dhibichi kun dabalaa dhufuu isaati jechuudha. Baadiyaa keessaayis magaalaa keessattis dabalaa kan dhufe ta'uu isaati. Kunis maaliin wal qabata kan jedhu gara xumuraarratti kaasuu danda'a. Dhibeen kun yeroo ammaa kana keessatti keessaa baadiyaa magaalaa aanaa Shashamannee keessa jiruu fi aanaa biraattis aanaa Wandoos dabalatee aanaa Shaallas dabalatee ibin aanaa Kofalees dabalatee yeroo ammaa kana barataa kan dhufu akka magaalaa keenyaatti immoo keeziiwwan 26 kan jiran yoo ta'u CTC iddoo tursiisaa dhibee kana yaaluudhaaf qophaa'e keessatti immoo namni 212 guutuun yeroo ammaa kana keessa yaalamanii kan yaalamanii ba'an cinaa isaaniitii fi kan yaalamaa jiranis akkasumas keeziin tokkos keeziin umrii waggaa 96 kan jedhu komplikeetid koleeraa keezii fi dhibee biraas kan qabu du'aan kan ba'e ta'uu yoo ta'u yeroo ammaa kanatti sa'a ammaa kana keessatti jechuudha guyyaa kana keessatti keezii 36 CTC keessa kan jiruu fi keeziiwwan hafan guutumaan guutuu fayyanii maatii isaaniitti kan deebi'anii fi keeziin tokko akkuma duratti kaasuudhaan yaale kan du'e ta'uu isaati jechuudha. Namoota hangam akka lubbuun kan darbedha keeziiwwan dhibee daddarbaa jalqaba biyya kanatti mul'ate kanaan. Tole isa koleeraa irratti nu waa lama laalla. Wan tokko
naannoo CTC keessatti CTC kan jennu iddoo qophii dhibee koleeraa kana yaaluudhaaf ogeeyyiin qophaa'anii meeshaan guutumaan guutamee yaalame keessatti nama meeqatu du'e kan jedhuu fi community keessatti immoo nama meeqatu du'e kan jedhu koreen sarveelaansii koreen faana dha'iinsaa kan adda baasu yoo ta'u iddoo kana qophaa'e keessatti gaafa guyyaa 27 ji'a jaaffaa bara 2012 keessatti keeziin tokko naannoo Asaasaarraa ka'e naannoo ganda buttee filichaa seenee buttee filichaa irratti bishaan dhugee qabamee CTC keenya seenee CTC keenyatti guyyaa 3 yaalamee qe'ee booda umrii waggaa 96 yaala guutumaan guutuu taakimoon irratti arganii kan booda du'e jechuudha. Du'a jennee kan gabaafnu keezii kana nu. Keeziiwwan community keessatti du'an jiraachuu danda'an. Community keessa kan du'an diyaariyaa gosa kamiiti kan jedhu immoo adda baafnee yeroo sanitti waan hin qoranneef garuu immoo kontaakti parsanoota keezii du'anii kanaan wal qabatu hunduma isaayyuu haawusholdii isaanii dabalatee disinfekti goona jechuudha. Haa ta'u garuu hanga ammaatti ragaa hin qabunii fi ragaa CTC keenya magaalaa keenya keessa kan jiruun inumaa keeziin du'es kan magaalaa keenyaatti mitillee haa ta'u garuu ilma namaa waan ta'eef laallamuu murteessaadha qophii barbaachisu gochuu fi of eeggannoo gochuun murteessaa waan ta'eef keezii tokkotu du'e kan jedhuun akka magaalaa keenyaatti ragaa guutuu kan qabu kana. Dhibeen lammaffaan dhibee shiftooti. Koleeraa caalaa kan nama yaachisu immoo shiftoodha. Keeziin kunis bal'inaan kan bal'ataa deemaa garuu shiftoodha jechuudha. Shiftoon akka godina keenyaattis ka'ee jira akka magaalaa keenyaattis ka'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani kan isin gabaasu kan magaalaa keenyaa waan ta'eef hanga ammaatti naannoo ji'a 3 kanan keeziin kun jalqabee akka epidemikiitti ka'eetiin jedhe baay'inaan kan miidhu daa'imman waggaa 5 gadiiti. Daa'imman waggaa 5 hanga 14 jiranidha. Daa'imman even waggaa tokko gadillee eligible warra hin taane jechuudha. Warra silaa dhibeen kun hin qaba jenneetiin akka saayinsii baraniin yaalletti daa'imman waggaa tokko gadi even under 1 daa'imman ji'a tokko gadis kan qabaa jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana keessatti MTCC Measles Treatment Center kan jennu bakka lamatti dhaabnee jira akka magaalaa keenyatti tokkoffaa hospitaala Riferaalaa keessatti lammaffaa immoo buufata fayyaa magaalaa keenya keessa buufata fayyaa Bilchaana keessatti keezii 1200 naannoo 52tti qabamee jira jechuudha. Naannoo keezii 1252 iddoowwan MTSC kanneen lamaan keessatti kan yaalamaa jira yoo ta'an dhugaa dubbachuudhaaf daa'imman hedduun isaanii komplikeetii keessa seenanii yaala barbaachisu argatanii kanii booda lubbuun isaanis kan darbe ragaa hanga ammaa qabuun daa'ima 13 guutuudha jechuudha. Daa'imman kunniin almost naannoo aanaa Shaallaa magaalaa Shaashamanneetii fi akkasumas aanaa Dudulaarraa kan dhufaniitti yaalaman keeziin tokkos akkasumas aanaa Gadabirraa dhufeetiin kan yaalamanii daa'imman du'an kunniin naannoo kanneen kan ta'anidha jechuudha. Eessaa dhufa bu'uurri dhibee kanaa kan jennuu fi waajjirri fayyaa maal hojjechuu qaba kan jedhu xiyyeeffannee gaarii. Koleeraan rakkoon guddoon koleeraan magaalaa keenya keessatti rakkoo bishaanii wal qabatu. Dhibeen koleeraa akkuma ilaallamu bishaanii wal qabata. Maqammaan isaayyuu bishaanii walitti dhiyaata jechuudha. Acute watery diarrhea yoo jennu kanaaf rakkoon bishaanii magaalaa keenya keessa jiru dhibee koleeraa kanaaf immoo agraabeet godhee jira jechuudha. Kanaaf qulqullinni magaalaa bishaan magaalaa keessa jiru caalaa kan yaaddoon nutti ta'eetiin jiru dhiyeessiin bishaan magaalaa keessa jiru kan itti waan biraatti fayyadamaniitiin jiraatanii miti dhugaatii fi waan hin geenneef magaalaa keenya keessatti rakkoon bishaanii hammaataan jiraachuun dhibee koleeraa kana kan amma jiru caalallee fuuldurattis guutumaan guutuutti akka waajjirri fayyaatti balleessuu hin dandeenye. Guutumaan guutuus balleessuu hin dandeenye. Sababni isaa maali rakkoon bishaanii fala argatu malee rakkoo dhibeewwan daddarbaa koleeraa kana hojii dabalataa guddaa waan jira eegumsa fayyaa ta'ee hojjetaa deemna malee balleessuu kan hin dandeenye yoo ta'u inni lammaffaan immoo hubannoo ummataatiin wal qabata. Dhibeen koleeraa kun hubannoo ummataati yoo tokko faamina fincaanii qotanii itti fayyadamuu qabanii qulqullina naannootti qulqullina dhuunfaa sirriitti eeggachuu qabanii gatii baay'ee kan itti hin baafne jechuudha. Inni sadaffaan immoo bishaan qulqulluu hamma danda'ame bishaanuma argatan san dafqisanii keemikaalatti fayyadamanii harka isaanii yeroo mana fincaanii sana yeroo fincaaniitti ba'an dhiqachuu nyaata dura dhiqachuu yeroo daa'ima miican fi daa'ima dhiqatanii yoo kan itti fayyadaman yoo jiraatan ta'e hamma tokko ofirraa ittisuu danda'an jechuudha. Akka lammaffaatti immoo bakka keeziin kun itti argame waliin tuttuqqii dhiisanii waliin waan silaa nyaata waan dhugan waan walii uffatan bakka jiraatan kana guutumaan guutuutti isolate godhanii hatantamaan nama dhukkubsate gara dhaabbilee fayyaatti geessan malee dhibeen kun nama miidhuu danda'a kan jennuun qaba. Dhibee shiftootii wal qabatee immoo daa'imman hedduun isaanii keessaa'uu under 5 daa'imni waggaa 5 gadi hedduun isaanii talaallii silaa bu'uuraa fixachuu qaban guutumaan guutuu waan hin fixanneef hawaasni kana hubatee talaalliiwwan osoo hin fixatin kana daa'imman isaanii talaallii fixachiisuu qaban jechuudha. Nu akka magaalaa Shaashamanneetti iddoowwan 17 hundeessinee jirra. Eega dhibeen kun asii ka'ee booda iddoo 16 immoo guutumaan guutuu faankishinaal gooneetiin jirra. Torbeedhaan iddoowwan 16 hawaasa adda baafneetiin jirra. Iddoowwan 16 kana hundarrattuu daa'imman isaanii waggaa 5 gadi eksteenshinii fayyaatiif ogeeyyii fayyaatiif yaalamuu akka qaban kananii yaada koo dabarsuun barbaadu. Lammaffaa sadaffaan immoo dhibee pooliyooti. Pooliyoon vaaksin diraayivd pooliyoo kan jedhamu type 2 pooliyoo kan jedhamu akka magaalaa keenyaatti argama. Kaalcharii arginin immoo poozitiivii ta'e. Marsaa tokkoffaa immoo duula dalanneetu jira. Marsaa lammaffaa duula dagaa jira. Hawaasni martinuu daa'imman isaanii waggaa 5 gadi pooliyoo kana kennisiisuu qaba jechuudha. Pooliyoon immoo kooleraaf miizilii illee ol baay'ee ajjeesallee. Guutumaan guutuu disabilitii fiduu danda'allee.
guutumaan guddisa bilchuu danda'a. Fakkeenyaaf keezii argame kana daa'ima waggaa lamaati gadiitti daa'ima waggaa lama gadi guutumaan guddisa bilchuu godhee jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya hubannoo qabaachuu qaba kan jedhuun yaada qaba. Akka fooyyeetti kan laallu koodhaan wal qabateeti tokko hawaasni amma ta'e hubannoo argataa jira. Source of infection guutumaan guutuu balleessuu hin dandeenye. Akkuma duratti kaasa rakkoo bishaanii akka waajjira fayyaatti fala kennuu hin dandeenye. Garuu immoo hawaasni hanga ta'e hubannoo qabaatee namni koleeraan hin qabne hatattamaan gara dhaabbata fayyaatti fiduun uummataayyuu jijjiirama tokko jennee ilaalaa jechuudha. Because transmission laayinii isaa bireek godhee jira jechuudha uummanni ofii isaatii hubateetiin. Inni lammaffaan immoo namni CTC keessa seeniitiin jedhu yookiin immoo iddoo yaala koleeraa qophaa'e kana keessa seene guutumaan guutuu fayyee ba'uun isaa ogeeyyiin humna barbaachisu meeshaaleen barbaachisu qorichi barbaachisu iddoo kana keessatti argame yaalamanii ba'uun isaanii akka fooyyee tokkotti ilaaluu dandeenya. Talaallii miziliitiinis miziliidhaan wal qabatee iddoo talaallii qopheessuu fi daa'imman silaa talaalchifnu mizil tirees goonee qopheessuun keenya akka fooyyee tokkotti ilaaluu danda'ama. Fooyyee kenna malee garuu fooyyeen kun parsantii 10 parsantii 15 jechuu dandeenya. Parsantii waan hafan hedduu isaanii ammas uummata irratti hin dalanne jechuudha. Parsantii 80 ol ammas nu hafa. Gara parsantii nu kennu because ammas namni qabamaatiin jira. Ammas namni du'aatiin jira, ammas daa'imman miidhamaatiin jiranii iddoo namni du'utti, iddoo namni qabamutti, iddoo source of infection isaa, spot infection isaa balleessuu hin dandeenye keessatti fooyyee kennee wanti qabnu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf haa ta'u garuu uummanni keenya hubatee jedhe uummata keenya wal taanee mootummaanis waan deeggaruu qabu karaa naannoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiinis karaa biiroo bishaanii Oromiyaatiinis dabalatee gama federaalaatiinis yoo magaalaa Shaashamannee rakkoon kun hin furamne magaalli Shaashamannees dabalatee magaala fakkeenyaaf iddoon sochiin daldalaa itti baay'atuu fi yoo xiqqaate guyyatti naannoon nam 30 seenee ba'u waan ta'eef godinaalee hunda isaayyuu yeroo tokko magaalaa Shaashamannee balleessuu waan dandeettuuf magaalaa Shaashamannee keessaa rakkoo bishaan irratti yoo hojjenneetiin rakkoo fayyaa hambisuu dandeenya kan jedhu yaada.